إيش بقى جنب الدني يجولي لك هي مو مكان كيسن نمي سبلي سيجول والله أنا تسني وجدنا بتكنا أقول أنا بونتون يوبي يكن كيس جرات تسلاسي وجدنا يوبي يبراتا تنمو والله يادك آمن يادا اسم برتنا ركما يجورا ijoolleen immoo warri narratti dibbeetumtanii narratti viidiyoo gootanii andaan daabboo isin jettan wallaan daabboo kiyyaa akkasuma ileeyyuu yeroon salaatu qofa nuuf argamalee ilaaleen beekuun si jammar dammoo baga rabbiin haqa kiyya ifa baasee uummata Oromoo jechuudha hunduma keessan hayaat kana fa'a naa galateeffadha wallaahi laazim gootittii shamarranii jechuudha kan akkan jajjabaadhu na gootii utuma waa qabaatti abshir kan naan jedhaa turte hayaat irraa gootittii intala arsii jechuudha naa jiraadha wallaahi jechis ni qaba gaayis lakkaa namni na jaallata wallaahi laazim namni na jaallataa jedha wallaahi laazim namni na jaallachuu ani gidduu kanan bare uksum billaa shamarran na jaallachuu dhiirri na jaallachuu hamma bare lakkaasin kana hunda na jaallattani Oromoo kiyya jechuudha dhiifama wantan isin gaafa ol ka'ee ija keessan duratti afaan badaa jecha badaa miidiyaa kanarratti sababa miidhamee dubbachuu kootiif ilal Oromoo kutaa 11 qabee dhiifama isin gaafannee jira afaan hin taane dubbataan ture wallaahi afaan baalagee afaan kurraa malu hin baane dubbadhaan ture dhiifama naa godha wallaahi nan aaree dhiifama wallaahi isinin kiisa jechuudha maaliif namni aaree waan namaan jedhuun beeku wallaahi laazim ofitti qaanfadhe ani jechuudha namni aaree ani narrifadhe maaliif dhugaadhaan intala shamarraniiti keessattuu nama ganaa gara fillafiitii kanatti bultii ijaarratu yaani wanta akkanaa yeroo narratti geggeeffamu natti dhagaamee jennaan aaree waanan jedhes waanan miidhama qabdu wajjin dhaabadha shamarran miidhama qabdu wajjin maaliif ani dhugaa dubbachuuf bakka bara kana tiktaakii dhiisuuf an deeman ture alhamdulillah ajandaan takkaan irratti baheen beeku utuu ajandaan kun hin dhufin keessaa galeedhaan ture garuu ajandaan irratti bu'ee namni dhugaa qabu dhugaan hin qallatti malee hin citu ani kun immoo roona ilaaltan rabbi dhiira nan goone malee ija koo kana keessa yeroo ilaaltan goota wayin fakkaadhu dhugaa dubbadha rabbiidha jagna wayin fakkaadhu of jajuu miti dhuguma bidhu billaalee kuma kanaafuu jechuudha ani afaan kiyyaan waan fedhe namaan jedha malee qaama koo of caalaa eeggadhaan of caalaa isinillee shamarran wallaahi laazim namni viidiyoo baay'ee natti ergee jira shamarran Oromoo rabbii sodaadha rabbii keessanidha waan akkanaa hin godhina shi waanuma akka viidiyoo waan akkanaa hin godhina maqaatu ture sobaan maqaalee kaleessa mucaa wajjin jaarsummaan fixanne mana mubeetti jira mucayyoo siinaa arrabsitu sana immoo video si nama tokko isin ergee jira keessan isii maanni alfiyyaa fa arrabsaa jirti alfiyyaa umriin kee dheeratu mucayyoo Dubaay jirtu rabbi umurii keessi dheeressu galatoomni iccitii kana hunda quba qabaachuu keetiif wallaahi rabbi yaada muraada keessi guutuu na jala jirta hawwii atillee naa jiraadha hundi keessanuu video si immoo warri barbaadan mucayyoo kaleessa leenca fudhattee na arrabsaa oolte ammas taanaan fooloo na godha wallaahi keessaan isin erga jechuudha warabbal kaabaa keessaan isin erga signi galee si jammar bifallee qabdu bakka waa baay'eetu jira jechuudha garuu namni tokko leencaa jedhee ani intala shamarraniiti giiftiidha jettanii ana irratti duulu rabbii sodaadhaa dhiisaa kana booda ajandaa koo dhaabaa ani fixadheen jira gurbaa wajjin warri immoo leencaa jettanii natti duultan anuu fudhadhee ka'eetan booda keessa kunoo maqaan na baate isni galee giiftara warra Oromoo immoo amma guyyaadhaatti ababaa takka irraa kaastanii aga leencaa naa inni tan galatoomaa kan deebisnaan hin jenne hundi keessan galatoomaa ulfaadhaa rabbiin jechuudha jazaa keessan jannata isin haa godhu anillee akkuma kana Oromoo bira nan dhaabbadha isinillee na bira dhaabbattan ulfaadhaa kabajamaa dubbii kiyyaaf kan gurbaa asumaan isinii goolabaa fixadhee jira haraaramnee jira gara viidiyootiinis dhumee jira gara waan hundaan dhumee jira garuu yoo akka carraa inni na arrabse an haasaadhaaf kana booda bakka nama tokko akka hin kennine isin gaafadha buccee ko naaziraadha wallaahi obboleessa dhugaa galatoomii siin jedha dhugaa rabbii warri dawwaltanii na jajjabeessitan biyya laarraas biyya keessaas biyyan jiruus biyya daddarraa naa dawwaltan rabbii yaada muraada keessan isin haa gootu ani waanan isiniin jedhu hin qabu wallaahi laazim rabbiin bakka jirtanittis naa kabaju lakkaa akkas na jaallattanii wallaahi tuusin akkana na jaallachuu beekan bakka maqaan kiyya abaduu malee gadi bee miidiyaa kanarratti nama kana narrabsun ture maqaan koo abaduu malee wallaahi dubbadhu ture arraba koo kanammoo ofirraan kutaa nan aaree nan boo'ee warri kaleessa jechan baalagiyaan jedhee nama arrabse sanaan natti mufattan rabbii jechaa ammallee dhiifama isin gaafadheen jiraan
rabbumaaf jecha hundi keessan hayimaanotii tamantanuuf jecha warri kaleessa jecha afaan baadiyyaa seesuun isin mufachiise rabbii sodaadhaa itti qillaa afootu naa jira. Anta akka afaan badaa dubbadheen beeku. Wallaahi maatii kabajaa qaburraan dhaladhee ofillee nan kabajaa waggaa 3 miidiyaarra jira. Takkaa mataan kiyya gadi hin deebine takkaa ganda tokko tuqeen beeku takkaa takilleetii jiru. Garuu aariidhaan ati waan akkanaa qabda jechuun waan narra kaa'ameef addii of ajjeesu wallaahi of ajjeesu malee waan anaa keessattuu xalaata wayinan qaba biyya kana keessaa shamara 2 qofan qabaan xalaata jarri faana jala deemanii sagalee koo waraabanii baga fokkiste naan jedhan tokkoffaan keessattuu jechuudha akka namaa taatee waan aan jettee nan gubu wallaahi laazim poppoo hudduutti kaattee deemti maanii maqaasaa isboonjii fatee hankaa yeroo nu agarsiiste sana afaa kan kaattee deemtitu ajjalatee seenaa waraabdee jechuudha sagalee koo anneen gaddaa asirratti boo'e baga fokkistee bontuu baga salphatte an akka kee ijaazaa namaan bu'u wallaahi mee ijoolleen koo atar du'aas lakkoofsi tokko barreessaan ijaazaa namaan hin bu'aa gaa'is wallaahi hedduun koo adaba qabaan an ijaazaan bu'u heerumee tala yaayyan malee ijaazaan bu'an mee dhiira ijaazaa na buufatte lakkoofsi tokko barreessa jedha nan bu'aa hin bu'an wallaahi hin bu'an nan sodaadha achumatti kanaafuu jechuudha indee maalati du'aa jirtaa rabbii jedhee kan tokko barreessite kanaafuu alhamdulillah yaan kabajaa eeggadheen jira keessattuu abbaa gadaa kuwaatarii galatoomii ulfaadhoo rabbis na kabajuu abbaa gadaa kuwaatar jechuudha hedduu tokko naarifachuu keessaniif ijoollee du'aa kuwaatar kan naa cannaqamtanii natti dawwaltanii bontuu koo si wajjin jirraa abshirnaan jette ulfaadhaa galatoomaa wallaahi laazim yoon biyya keessan jirruun kabajnee biyyeenyus ni kabaja ol ka'ee dhiifama ijoollee du'aa kuwaatar maqaa kootiif maqaa hordoftoota kootii kanaan jechuudha maaliif wanta akkanaa biyya kana keessatti uumamuu qabu ture nu naamusa qabna nuti ijoollee du'aa kuwaatar nama hin xunnu nama hin arrabsinu viidiyoo miti waan akkanaa hin qabnu yoo barbaanne dhiirri ni jira innan isni galee ijoollee du'aa kuwaatar jechuudha namni tokkollee jara tokko hin barbaadu garuu alhamdulillah mimii congratulation bontu baga rabbi haqiiqii fabaasinaa jedhame gammada warri immoo viidiyoo koo eegaa turtan baga rabbi si qaanesse alhamdulillahi rabbil alamin ammallee rabbi isina qaanessu jechuudha warri na qaanessuudhaaf waan meeqa turtan rabbiin isina qaanessu ani jechuudha bontuu dabar an kanan dhimma kanatti gale obbolummaa rabbiitiin maallaqa kiyya kenne malee ani oon barbaade daabboo kiyya jechuudha tokkotti dawaladhee asii yoon barbaade dhiira kuwaatar caalamaa bareedamoo dhiira kuwaatar jiru waa caalamoo bifa jaraa barbaadu istaayilii jaraa barbaadu haasaa jaraa barbaadu gargaarsa namaa barbaadu ijoollee du'aa kuwaatar namni qixxaatu jiru gargaarsa oromoo irratti yeroo duraatiif takkaffaa sadarkaa kan qabate ijoollee du'aa kuwaatar jechuudha wallaahi laazim ijoolleen du'aa kuwaatar warqiidha jechuudha kanaafuu yoo nu barbaachisee an amma kana nama rakkisu dawwalachuu danda'a abbaan barbaadetti isni galaame garuu wallaahi warri na fokkisiisuu jettanii keessattuu shamara akka kootii taatanii galgalaa akkana mana irratti tuksii bantanii aga rifeensa kiyyaa bakkee na baastan ani waan hin jedhu qabu Allahu taalaan rabbiin inni ol ta'e jazaa kaffalu ka dhiiraallee ka dhalaallee anaa gurbaan immoo fixannee jira anutuu gurbaa waan barbaade na godhe ani eenyuun jedhu garuu ijoollee shamaranii ati shamara akka kootii taa bar daabboon koo leertu mool ba'e isuma sitti jirutu anatti jira rabbiin sodaattu ati wallaahi oliin cate ansiin kenna warabbal kaaba innuu bar akkas nan goonee barinniyyuu garuu jechuudha isiiti rifeensa qullaa kiyya bakkee baastan wallaahi an intala islaamaati hayimaanotiin kamuu rifeensa qullaa deemi kan jiru guyyaa yoo malqiyaamaa guyyaa fuula rabbii haa ta'u jechuudha warri rifeensa kiyya ol baastan warri rifeensa mataa kiyyaa profaayilii na godhattanii haasoftan rabbii fi guyyaa yoo malqiyaamaa haa ta'u intala durbaa teeti ganaa heerumtee ilmoo argatta rabbi hin dhiisin anaaf qeerroon immoo afootu walii jennee wal biraa fixanneera isni galayoonni kana godhana tuqe oromootti kennameen jira oromoo gidduu keenya jira abbaa gadaa gidduu keenya jira ummata oromoo gidduu keenya jira kanaafuu warri moosichi na arrabsaa jirtan galatoonni galatuma hundi keessanuu warri immoo na arrabsaa sodaadhaa warran kaleessa afaan baadagee jedhee isin arrabse adamaa keessan dhiifama naa godhaa rabbumaa jedhaati afaan baadagee miidiyaa irratti dubbadhee rabbumaaf jecha dhiifama daraa maaliif beektu wallaahi maraadheenulee gaa'is maraadheenulee maaliif dubbii sobaa rabbii jedhaati ani jechuudha utuu ka'e wanta akka kanaa wayyan miidiyaa kanarraa qabaadhe ija keessan kana duratti abba'e fakkeenyaa fi koonfidensii numti kooyyuun irraa nama maaliif nama waan akkanaa qabu utuu fakkeenyaa ka'e nama kanarraa waan kana qabaadhe akkamitti ija keessan dura bu'ee arrabsaan
yeroon arrabsu koo gadi na dhiisaa bara nayyee laa bara ani intala bultii jaarrachuu ganaa deemu bara ilal arsiin na fuudhe baale na fuudhe zimma na fuudhe addee rabbi riskii koo kaa'u ganaa garuu hordoftoota koo baay'ee tokko kiiloon koo eegasiisan biratti dhiibbaa arrabni koo kaleessaa mumkin xiqqoo gadi na buusuun naboo rabbiif jecha hunda keessan dhiifama sin gaafadha giiftarootas geemarootas dhiifamaa daraa maaliif nan haaree obboleettii keessanii arra caalaatu viidiyoon koo ba'ee arra natti rifatta dhugaa kootiifan galgalaa ganama boo'ee arrabsee dhiifama naa godhaasa mee warri dhiifama naa gootan nama 600 keessaa lakkoofsa tokko naa barreessa jecha barreessa jettee dhiifama sii kun irra naan jira mee na gammachiisaa daraa anamni si dhiifama gaafachuu nufe wallaahi dhaasa ummata oromoo dhiifama si gaafachuu nufe maali arraban arrabsisan afaan baalayyeen dubbadhe wallaahi dhaasa dhiifama guddaadha boo'ee dhiifama si gaafadha galatooma wallaahi hundi keessa ulfaadhaa kabajama rabbi batii keessa hunda dhiifamas ni ani immoo haqii koo eegba'ee jira amma isinii banaa tokko tokkoon orgalaati warri naa gammaddan bontuu koongiraatileeshiin baga rabbi haqii dhiifamaasiidha mucaas immoo ijoollee mucaa arrabsitan qeerroo hin arrabsinaa kana booddee bakka dhumeera garuu mucaasisuu silallee naa arrabsaa turtedhanii isiin garuu isiiti naa arrabsaa artedhanii viidiyoon simmoo narra jira nama tokko lama ergeera yoon ka'es ni erge IBC kana bakkee baasuun foonatti ulfaatee dammoo wallaahi viidiyoo ijoollee durbaa shantu natti ergame himaa boossa bontuu kun nu bira jira naan jira sila ijoolleen durbaa nu yoom akka nama raanne a'uuzu billaahi mina sheexaanu rajisune wallaahi waan na bira jirutu argitanii shalluqa ani sineen ergite nu sila yoom akka nama raanne wallaahi la'asun biyya dhiirri jirre moo haadha sii dhokattanii jaazaan buutanuu okkisaan billaa boo'ichan na qabe dubartii ta'uu jibbe wallaahi tokko keenyu waddee biraa miti subhaana wataala itti ergiteennaan deebisee erge wallaahi amma lafati asiifan ergaa illaaltaa ati gadinniiftu waan ta'eef ijoolleen gadinniisna yoo jiraatanis niin erga maaliifi dhugaa dubbachuuf shamarran keenya adaraa rabbi anillee hin qabu anuma irraa barumsa baradhaa adaraa maaliif bor bultii ijaarrattan boriin heerumtan viidiyoon keessan kun gaafa ol ba'ee ilal mucayyoonneen gadda viidiyoon sii ba'eedhaan abbaan manaa siinii keedhana wallaanatuun viidiyoo akka kanaa qabaadhe jechuudha ani jaarsa kiyya ni kaabiraa viidiyoo akkanaan ergu uksuun billaa rabbii jahannamatti naa galchu abbaa manaa ni kaanarraa qabu viidiyoo akkanaan ergu guyyaa tokko yoo nan gaddaan ba'e habiibii nama biraatti ergite yoo gadi na dhiise yoo si jammata jabbaasaa jaarsa maaliif hin eegini laafatiyaana nama akka godhetti kootibtaman bara ilaalteedhuma amma nama lama wayii keessaa nan beekaa miidiyaa kanarratti wallaahi maaliif amma siinuuf hin beektu viidiyoon nu biratti ga'eera garuu adaraa ijoollee shamarranii adaraa yoo dhiira jaallattan illee of eeggadhaa ishii rabbii jedhaati of eeggadhaa warra akka koommoo dhiirri sinas karaarra'e namni tokkitti waa tokko simbootee dhiirri sinas karaarraati aanatu si wajjin dhaabbata tiiktookiin koo kunii nama dhugaadhaan dhaabbata kana booda dhiiras haa ta'u dhalaas haa ta'u wallaahi laasin faayoo koo koongiraazali ka dhugaan kiyya ifa baate leenca gadinnis ta'u haadha isii islaamaa deemite Abibti ya fakkiseen oole wallaahi laasim dhugaa dubbachuu fi alhamdulillah kun amma miidiyaatti bahe ija namaatti bahe war congratulation jedhame hundi keessan congratulation bontuu koo wanta akkanaa sirraan deemu jedhame sijjammarana wallaahi natti gabaabsanii murani awwuma kanaa olii namaa naasaa maleen kanaa gadii namaa inaasawan adeeba qabaan sijjammar dammoo an nama miidiyaa fayyadamu aslan waan akkanaa yoon erge eessa abbaa kootiitiin nagaa eessa naqa utumamma ganaa namni tokko as keessaa na jaallattamuun kimmaan lamaa gala jaarsi koo kanuma keessa jiraachuu mali in ergu waan akkanaa yoo na fuutellee siin ergu silkiin siinanaa saa garuu haasaa babbareedaa haasaa mi'aawu gin waan akkanaa ergu nama raadhee maal googilii irra barreessitee sarchi gooteetti ni ilaaltu gurraacha barbaaddu hojii barbaadachuu jiraa bara wallaahi dhaazuu wallaahi googilii irra guutee jira kan oromoo kan habashaa kan amaaraa guute kusum billa ilaaltee akkana ol si godha kanaafuu jechuudha amma gastiin isin galchaa taap godhaa koppiliinkii godhaa fatii ajjala jirtu mee warri naa gammaddan utuu nama narrabsin nama tokko narrabsinaa bontuu boo baga rabbiin dhugaa kee ifa baaseedha keessattuu immoo ijoollee biyya kana jirtu inshaallah rabbi riskiisii biyya kana keessaa fitu waan harka kootiin qabeen fitu intalli bu'ee jirti jechuudha shalleen abbaan arge baangaaliin itti gootee dubaayitti biyya kanatti abbaan argetti fincee maallaqa kaffaltee itti fincaama bara anaa namni naa kaffaleeyyuu kottoedha garuu isa kana kaffalamee itti fincaama as jala deemte maal gooti seetan sagalee koo na waraabdee waan akka duyyuusii wayii bara malkiin qabdu dhaaban qabdu bifan qabdu
maal lagooti ajjala deemtee samboo boontuu mana kee keessaa nu baasteeti baga rabbiin si fokkisiisanaa jetti abiibtii boontuun amma raba kana qabdutti neever hin fokkattu ani yoona minaa wajjin hin dhaabbanne qobaa koo dhaabbadhee dhugaa kiyya ifa baafadhe keessattuu shulluqa afarsu usni naa jiraadhaa walla ilmi dhugaa ijoollee kana namni dhuge anatu isinirra gora warabbal kaabaanatis ni jira maaliif kan dhugaa koo ifa baaste ijoollee kana taayishaa wallahi laazim namni tokko ittiin jara kana tokkoon qabu jarri kun anaaf boodigaardii kiyya jarri kun anaaf ahaa jedha waan hundatti nagarsiise kaanis odoofa miiseejii hunda manan du'aare ande keessattuu ijoolleen biyya baay'isawee jirtan Ameerikaaf Kanaadaa maqaa keessaniin kaasu wallahi rabbi umurii keessan adeeressu jazaaka Allah maaliif yoo jettanii na hojii saatii dheeraa illee daawwattanii tokko namni waliifaa wallahi boo'e naa daawwate boontu yoo waan akkanaa qabaatte gadi baatee mucaanaan robsin garuu yoo waan akkanaan jiraan naan si wajjin jira naan jedhan garuu dhiira meeqatiin mimmaan buuse waa'ee koo era bismillah akkasina jaallattani era oromoo kiyya wallahi dhiifama guddaa wallahi azim dhiifama wallahi ol kayan uksum billaan oromoo na jaallatan seeniyaan wallahi azim isin na jaallattu seeniyaan andi nama kana hundanna kabajaadha ani koo asuma irratti taaptaamnaa godhaa jedheetanii dhiisee deema maleen isa isin na jaallattuun quban qaban lakkaa namni fooloon irraa hin qabnellee kan guyyaa tokko dhufee mana kana na ilaalee bahe na jaallataadha. Ijoollee tokko immoo hiriyaa kootaa na wajjin nyaattee na wajjin dhugaa gaafa rakkoo keensi wajjin dhaabbadhe rakkoo kanatti nama 3-4 aaleffadheen jira hiriyaa koo dhugaa keessa kan dawwaltee maal taate gontu naan hin jedhu inshaallah haqqiin kiyya ifa baatee jirti ani gootittiidha wallaahi otoo mistirri